Attam jirtu dhaggeeffattoota TV humna wangeelaa iddoodhuma jirtanitti nagaan waaqayyoo hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Har'as keessummaa kabajamaa isinii qabadhee dhiyaadheera. Yaadatti yoo ta'e yeroo darbe hojjetaa wangeelaa Kidaanuu Moosisaa isinii qabadhee dhiyaadhe. Sarraa waan baay'ee akkasiin bartanii abdii guddaan godha. Amma immoo yeroo hojjetaan wangeelaa Kidaanuun itti maraatuu ture nama isaa wajjiniin ture. Ija isaatiin kan arge, gurra isaatiin kan dhaga'e. Ofii isaatiin immoo isa gargaaraa kan ture. Har'a immoo paastarii ta'ee tajaajilaa kan jiru Pastor Olkaba Adolaan isinii qabadhee dhiyaadhe. Isarraatu walii wajjiniin dhageenya Waaqayyo karaa isaa akka nu barsiisuu fi mataa keenya gadi qabanneetu Waaqayyoon kadhanna. Si galateeffanna yaa Waaqayyo. Baraa baratti namoota maqaa kee waamsisan qabda. Namoota gaarummaa kee dubbatanii tola kee himan. Irree fayyisuu kee kan dubbatan yaa Waaqayyo qabda. Kanaaf si galateeffanna yaa Waaqayyo waan hojjetaa wangeelaa Kidaanuu irratti hojjetteef namoota jaan arganii dhugaa ba'an immoo waan qopheessiteef galanni maqaa Kiristoosiin bara baraan siif haa ta'u. Amma immoo dhuga ba'umsa kanaan dhaggeeffattoota keenya iddoo isaan jiranitti eebbisi. Galanni siif haa ta'u. Maqaa isaatiin nu jaallatte gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Amen. Amen. Pastor Olkaba baga nagaadhaan gara TV humna wangeelaa dhuftanii. Baga nagaan. Hojjetaa wangeelaa Kidaanuu wajjiniin yeroo darbe haasa'aa ture. Maraatuu akka inni ture namoonni dhugaa naa baanaan waamee haasofsiisee dhuga ba'umsisaa baay'ee na dinqee dhaggeeffattoota keenya baay'ees dinqee dheeratanii abdadha. Inni yeroo inni dubbatu namoota inni na bira turanii na bira jiru dhugaa ba'aa ture keessaa tokko Pastor Olkabaadhaa jedhe. Yeroo sana achi wajjiniin turtanii? Kan inni isaajii wal garree bara 1979 keessaa liqamteen taa'ee baradhan ture. Mees mukoo jechuudha. Utuus taa'ee barachaa jiruuti waanuma kanatti bifatti ilaanne dhugaadhaa agaseen sana yaa arguuf isa dhagaa holkee qabu laalu baay'ee ulfaataadha. Bifa qabattee yaaddu bifa hin qabu bifa namaa hin qabu. Mataan iddoon jiru mataan garmaleedha bifti kan bareedha. Dhan isa nyaatamaa dhumadha achitti fidan. Ani fi kootii fi kutaa naannoo kutaa kudha irra ga'ee barachaa jira. Finaanti dabalanii ana bichaa jira dhiirri mana keessaa ijoolleen eessuma koodhaa ijoolleedhaan waa gochuu danda'an ijoollee xixiqqoodha. Abda innatti fidee innatti dabalanii fira koo ta'uu isaa wallaaleera. Ani waan macaakkaa qaba innatti fidanii bakka waan macaakkaa maa dhufe malee bifa namaatiin dhufe miti. Kun immoo dhugaadha. Achi booddee na bira dhufee iddoo tokko kutaa tokko keessa rafa ture. Duuba karaa manaa booddeedhaan nuu kennanii jiru eessin nu koofaa achi keessa rafa. Fidee innatti dabalanii. Amma kaasee mucaa kana dhukkubeera waan ta'eef bakka asii bira bulaa situ eegaddaatti mataan sirrii miti waan ta'eef jedhani. Ani immoo isaan dura immoo gooftaa fudhadheera. Waa'ee gooftaa kana immoo nan dhagaye malee badaa masaas hin beeku. Akkataatti jiraatan hin beeku jechuudha tan dhagaye maquma gooftaan baraachuu ga'ee namani malee hin beeku waan isaas hin beeku. Na bira buluu jalqabe. Kan na bira buluu jalqabu saabiin na bira buluu fi fooliinsaa rakkisaa ta'e. Fooliinsaa kuni bakka reettiin ishee dulloomtee jibbisiisuu jedhamee kana fakkaata bakka fooliinsaa nama. Annan niqatu moo dhukkuba moo bishaatti sinqu. Bishaatti sinqu maana ogandaa dirree fuulatti dhugaama. Bakki bakka wadi fidanii kanatti sigaaba jalqabaa jechuudha. Kana fakkaataa achi booddee yaalii goonee dhandha isaarraa dhiquu jalqabne wayyaa isaarraa miicuu jalqabee anuma kan jiru achi keessaa isa booddee beekun wanta baay'ee darbee manni waan haasaa keessatti wanta inni beekne wanta baay'ee jira. Waan inni biraan ga'ee argee jechuudha. Isa booddee dhiquu jalqabne waan nyaatu malaannaaf nu harkaa fudhata. Callee tokko ishee mormatti kan masqalii fakkaatu kana kaatolikiidha itti dhadhiiru biyyaa fiqaaduu badhaasa kan jedhamu tokkotu. Dhugaa baa ture waayisa. Dhugaa baa ture miti isatu itti dheera inni mochise isa gada waan ta'eef kana fuudhee itti dheeraa dhufeetuma nagaa teenyuuti gaafa jalqaban biratti itti ka'u jechuudha. Maraatummaan isaa suni egaa waama hin taane ta'a gambira gaafa jalqaba gaafa itti ka'u gaafa itti salqabaa jechuudha. Maal godhaa calleetti kana qadduu ofirraa kute tuta eenyu wajjin dubbachaa jiru na wajjin haasa'u garuu anatu gaadhaan akka wati fira kooti waan ta'e waan godhu wallaaluun fumaan bineensi biran taa'a malee waan godhu sin qabu qaaduu inni ofirraa kuteetu achi booddee oolma taa'e siree irraa ka'eetu mataa isaatti girgiddaatti gixxeen godhata sochi girgiddaa mataa armaan tum
achi booddee nan qabe gaafa qabe jedhu egaa maqabeessu kan immoo duraan bareera egaa badaa isaattiin seexana baasu sin beeku achi gaafa qabu na fuudhee ka'uu barbaade. Waaqa na gargaaree humna naa kenne waaqayyo harka isaa meeliqee of jala gashe humna qabu jala gashe jedheen hammasti ayyaantu kun jedhamtu bukkee jirti kottu qabattu naa hiikin jedheen naa qabattu naa hiikun irraa jedheen qabattoon koo qulfii qaba surreen qulfii qaba waan ta'eef kon irraa hiikin jedheen naa hiitte achi booddee akka nama gaangee dhaatuutti lafaan dhaadhee yaabee irra taa'e egaa yeroo jalqabaa reeffan argaa gaafa yaabee irra gaafan taa'u qabatsan asii hudduu isaa keessa reebuu ta'e dugda isaa dhaggar qaba yaadhe reebuu tan ka'e baay'ee ufumaan jedha baqa badaasi kanas beeku maqaa Kiristoosiin baay'ee keessaa jedhaan utuun kan jedhu utuun reebuu waaqna gargaaruudha iyyee keessaa ba'a ana futteedha ana maaliidha maqaa ta'e ana futteedha ana daargeedha ana maaliidha jedhe iyyee keessaa ba'a achi gaafa iyyee keessaa ba'u immoo dhadhaachee immoo qabina immoo catti na gargaartii seerra ciibsa. Nama seexana baasu argitee beektaa kanaan dura? Argees hin beeku. Kanaaf reef dooleedhaan hin beeku. Akka seexana baasaa hin beeku yeroo sana reefuu amana waldaa maqaan sin dudu sirra qabteetti. Reefuu naqa waldaa isaa waan ta'e seexanni muchitti bees hin beeku nagarree jeekootinis. Nama seexanni irraa bees argee hin beeku. Durgisee buddaan nama nyaattu abbaan qofa qawwee qabu. Ishee qabee tokkos isa nama iyyitu sarara. Kana bichaan beekan maqaa sun hin baasan waasumaan beekuun ture. Achi booddee deebi'ee rafaa eeganichi ka'e immoo midhaan laannaa fi midhaan immoo nyaata. Egaa akkatti isin maluun isaa kun qabu. Annan baradhaa yeroo galgala baradhu ganama immoo mana qorichaa keessaa mana isma kofaa hin gargaara wajjin gargaara akkatti isa gargu giseen achi tokko ayyaantun adaraa kennaa eegin jedhaan hin badana eegin markaa badaa baqa eessuun qofa kanatti kennaniiru achi booditu kanatu kanan jedhu amma gaaf tokko immoo kaateetu jiru kan sirriitti maraatummaa sarratti mirkaneessa jechuudha. Achi booddee innoo gaaf tokko innoo galgala ka'ee waan baay'ee darbeedhaan egaa galgala ka'eetu innoo waa'ee fayyima teenya mana teenya ganan eega gaammani akka itti qo'adhu siin qabu sababii isaa isan eega akka qo'adhu hin qabu calee bukkee taa'ee wanta tokko haasuuf sammuu isaa haasuuf hin barbaada na biraa ka'e fincaan na gadhe ishee innoo gadi ba'e deebuudite nan eegi fincaan na qaade balate karaa fincaan irra moo ba'eera manni fincaan immoo dudubaa qofuramee gadi fagaatee baay'ina fagaatee qofuramee jira baatirii fudhatee bahe achi booddee gaafanii gadi ba'u baatiin as teessi inni mana boolla kee gadi galeera boolla fincaan kee galeera achi booda ol gafii gadi dhabe baatirii fudheen barbaade baatiriidhaan gaafan akkas humaan dhaqee nama akkatti qabuuti diigaa qofattee diigaa kee ciisa keessa garaadhaan lafatti lafa dheechuu gadi ciisaa nan iyyee baqa achi booda nan iyyee gaafan jedhu namoonni gargaaran jiru ollaa keenya jiru namoota tokko maatii obbo teessoo kan jedhan tokko ollaa keenya jiru isaan keessa namoota tokko dhufanii nu gargaaranii isa keessa maal goona waan gadi buufne masilaalee yookaan immoo isatti yaabbatanii bu'an kana gadi buufne isa keessa walii qabne asii ol dhimma asii ol dhimmi keessaa ol baafne. Gaafa ol bahee jedhu ammas harka kaatu ammas itti ka'e sun dhiyeessisuutti. Ammas natti ka'e iyyuutti ka'e ammas na luqqifadhe firraa baadhu kun qabattu kun na luqqifadhe ammas nan tumee waaqna gargaaru namtu kun dandeegga isan qabu. Garuu waaqa safaysuu barbaadutu ana fogummaa naa kenna. Qabii akkam qaban jala garagasha akkasitti qabii jala kaa yaabee irra taa'aa jechuudha. Ana booddee irraa iyyee irraa sokkeemmas. Tolan jedhee gabaasuu yaadiman waan baay'ee dhagaa. Isa booddee nan taa'ee gaaf tokko bishaan qe'ee dhaabatisanni dhugaa boonu dandeeranii dhugaa beeran ta'ee yaada. Maanni bishaan waraabuu dhannee lama taa'ee bishaantu boombaatu manaa bade hindi lama taa'ee dhanne. Hirraan gadeen kuni akka nama fooqaan irraa gadi bu'uuti. Karaa dhunannu asii gadi hin deemamu. Gaafa bishaan baduu achi waraabbanna. Eessaan buunaa achi naannoonee buunee jala naannoonee waraabbanna malee asii gadi hin bu'amu. Hin danda'amu asii gadi nama gombisa waan ta'eef hin danda'amu. Jaarkanii tokko baadhannee tabbicharra geenye. Gaafa tabbicharra gaafa geenyu na booddee deeman dura deeman eegaan deema gaa humna immoo qaba waan ta'eef isaan qobaa baadhu lamaan ishee akka fuudhee gahuu danda'an isaan qobaa baadhu jaara kan jedhu humna isaa iddoon fideen beekun. Na gaarraa akkas tabbi jira akkas na gaarraa abateennoo takku na booddee dhafu yadda hin foolice. Yoon galagalee ilaalu na bukkee gad darbe. Gajjallaa kana immoo irraan gadi kana immoo mootii jijjira. Mootii irraa murmura beeksii gadi intee ta'e namni irraa murmuratee guurratee namni dallaadhaaf itti fayyadamee jira. Abalakkaadha maqaa afaan Oromootiin kun achirra jira baay'inaan.
kanarra asii gadi inni asii gadi qajeele maayinni akka burii konkolaata akkasitti malee kottee an deemu hin konkolaata akkasitiin anoo iyyaan siraasaa humboo inni caccaban danda'u karaasaa buusan dandeechi nan gadi bu'u kun dhugaa nagaa innaa achi gadi bu'uu hin danda'u waan ta'eef gama sirraan godhee fi kootiif iyyaa warri achi bishaan waraabatan immoo tarree dhaabatu tarreedhaan waraabana bishaan toora gallee jechuudha bishaan hin jiru katamaa keessaa badeera waan ta'eef toora gallaa inni dhaqeetu gisa asii konkolaatu isaa gidduutti lafa dhahe warri toora gala sun hin bittinnaan achi hin bittinnaanii achi booddee achi deemee hamma dandee fiigeen dhaqee lagan bu'anis achi dhageettan qabadhe gaasitti achi maxxakoo amala koo lagan qabattee ofirraa buusee cimatte tumuun jalqabemas lagguma keessatti biyya keessatti nan tumee biyyoon godhaa jiru hin beeku namni amantiin baay'ee biyya keessa hin jiru inni ofiisaa fudduu irraa yaabbatee baay'ee hizbi natti ka'achitti ani waan reebu fan qaba ani warree beeka malee nirna gadhiisu akkasuma yoon dabaddabeedha kan iyyuu malee baqa waaqni gargaara malee waa'ee kanas hin beeku namni ofiisaa fudduu irraa immoo yaabbatee baay'ee namni irratti barbaade namichitti achi booddee gaafa waaqni gargaara irraa baasu namoota irraa baasu hin iyyanni gaafa maqaa Yesuusii nama afaan dhagaa baay'een gooftaan qabu yeroo sana gaa naannoo sun da'u nama xinnaanu san jiran maqaa sun nana boomee namtu laga keessa ciisee baqa achi booddee iyya laga keessaa gaafa namni irraa teedhu gaafa iyyuu kan narraa baqate gaa namni irratti nadhuu barbaade jiru nama du'a lafatti reebaa naan jedhani achi booddee gaafa iyyee maraatee maqaa seexanaa gaafa ichi waa jedhuuti namni irraa fagaatanii gaa namoonni dhiisan isa keessaa fuudheen gale baqaan fooyyee takka ciisee ubbaree bukkee taa'ee namoonni toora namni bishaan waraabatan suni naa dhiisan toora galgala isaa gallu ture naa dhiisanii ansaa gubbaatti gate jaarkaanii indaganaa achi naannee eessa achi eeganni naa fayyee booddee teessiseen achi booddee naqee wal naannee tabbabeen achi booddee waan iku fudhadhee jaarkaanii ansaa fudhadhee dhufee ankoo baadhee fi gagaasi gadi ansaa dhufee namoonni taraa naa dhiisanii waraabbadhee fudhadhee gale hin baatee gale achi waliin baatee magale toleen jedhe kanaan taa'ee amma gaaf tokko immoo galli gaafa geenyu amma mun jalqabe galgala tureetti ka'a amma hojii kan jedhamu immoo waan hojjetamu isatti laanna gaa isatti laanna hojiitti immoo gaafa sammuu saxinootti deebi'u hojiitti immoo gashu inni hojjeta barumsaan baratu waan ta'eef hojii qe'ee keessa oolanii isa hojjeta gaafa sana isa booddee gaaf tokko immoo achi galee maal godhaa inni achi galee dhufee hin ciisee immoo sireerra hin ciisee amma gaa waatti mu deebisee ishee amartii sana immoo masqala sana immoo fannoo sana immoo deebisee ittidha ittanidha anoo sanatu itti dheetan deebisee kakkaa'abtu isa isheen eegaa naan taa'ee muka sibukkee eega sana eega lagaa gallee booddee mu guyyaa lammaffaasaa achi booddee innoo utuu taa'utti qaxa firraa godhe amma gaatti ka'uu isaa argaa qaxa firraa godhe tun siree yaabbate sireerraa girgiddaa siree mataadhaan qabeen irraas gootota inni gudee amma akkaan biftisaa akka kamitu hin ta'in qal'oodha. Isumatu akka jirmaa ulfaata. Akka jirmaa akka wanta dhagaan kee jirutti ulfaata. Qabeen gootota girgiddaarraan gootota ayyaantu waama ayyaantu koonne gargaaree laa bakka of ajjeesaa jira koonne gargaaree jira achi booddee of gootota. Eewtu tumee har'a immoo inni iyyine maaltu ta'a har'a immoo dhiigatu waan akkasiitu keessaa dhufe dhiiga gabbayee isheedheen bahu asirra taa'a. Karaa funyaarra ga dhufee hin bahu isheedhee. Hincitu inni kun amma ufee as ga'ee taa'a achi booddee gototeen mastaa dhabaan ayyaantu naaf dheere qodaa irratti keessa gototeen as keessaa fuudheen akka dhulaan isaa keessaa kutanii kan fakkaata keessaa kutee luqqiseen qodaa sarara naqaa achi chira naqeen booddee eegansa luqqisee fixee booddee hamma maqubaa kana kan ga'u dhagaa kan dhufu isa eegansa luqqisee fixee booddee dhumarratti inni cariin dhufa. Egaa sana jechuudha cariin dhufee booddeen cariin sun dhufee gaa cariin sun dhufu mana yaalaatti immoo argeera mana ismu kophaatti immoo argeera namoota funuunni rakkisee akkasitti ciibsu duddaan ciibsu akkas godhanii inti cuqqaluu fi achi booddee gaafa inni cariin sun dhufu jedhu hammoo kanaan inni harkatti du'aa dheetaan baqaa dudduubaan gashee akkatti inni ciibse sooftii akka ammaa kana hin qabnu waan tokko carqii wayii fufunaan hin ciisu qaalee akkatti hin ciibse. Akka dhiigichi keessa hin dhufneef nan ciibsee isa booddee ubbaree nan dhiisee nama ta'ee jiraachuu jalqabee ammas taa'ee xinnoo fooyya'ee ammas hin taa'ee ammas waan ta'e keessaa waan nama dhibu keessaati waan nama dhibu keessaa ammas immoo
galgaladha ammas kunis galgaladha. Ani qeesumaan akka inni maraate sammuu sagadhiis kan inni baree wanta baay'ee mirkaneeffatan hin jiru gaasa yeroo sana jechuudha. Galgaladha hin taa'e teenyaa sun akkasuma nan haasofsiisa gaa akkatti qo'adhu hin qabu dabtara ilaaluu hin danda'u isa eeguu kotte jechuudha. Egaa waaqayyo manatti kenne anis badaa booma kanaan seexanaa kana baasuu beekumsa isaa dandeettisaa hin qabu. Waaqotu karaa kana isa fayyisuu barbaade namatti kenne taa'ee ilaala. Inni otoo ta'aa jirruuti saxxee kutaa garasii galee waa barreessa. Ani waan barreessuun beeku hin barreesseetu ka'eetu gadi bahe. Gadi bahee maskootii foddaa karaa rafnu jira. Isatti akkas maxxansee kaa'eetu amma irratti yaadadha iddoo isheetti maxxantee teessu amma irratti yaadadha. Isheetti maxxansee kaa'ee nagaatti bakka nagaatti an deemeera nagaatti jedheetu an deemeera bakka chaaw deemeera nagaatti. Waan gargaraatti dabalee waama gara namaa keessa nama aarsi namatti dhagahamu tokko waan nama boosisu waan nama obsisiifne makkasii yeroo kana akkasii arguun qommanii naaf dinqe waan wanta humna olidha. Akkana taadhees nama yaadee miti as gaadhees nama yaadees miti sammuu keessas waan akkasii achumatti obbaafatee dhumaraan seene achitti dhuman seene malee bakka nagahee barumsas baratee hojii waa hojjeta'ee si yaadni man gaafa sana yaadu jechuudha. Innoo barreessee achi kaa'ee gaafa ilaalu nan dhabe mana dhabee taanoo gadi been ilaale ufumaan akkas olii gadi baatee fuudhee gaafa ilaalu achirratti waraqatan argee kutaa keessa ramu keessatti waraqatan argee waraqanni kun maal jedhaa nagaatti dhaama takka nan boo'e takka boo'ee ayyaantu jedheen bakka Kidaanuu hin du'e bakka hin bade gaan jedheen hin bade bakka Kidaanuu bakka hin du'e waan godhuun bakka nan boo'e magaa baay'ee waan namatti ulfaatudha nan boo'e. Sama gargar faffagaanne jiru miti gaa afaan kootiin harka kootiin nyaachisa harka kootiin afaan kaa harka kootiin irraa miicaa mataa irraa dhanqarraa miicaa gar malee jaallachaan dhufe bakka hojii immoo isatuma garumnatti gaafa irraa galu immoo hojii na gargaara amma gaa nan boo'e bakka inni du'e bakka amma Kidaanuu yaantu bakka nan boo'e gar malee boo'ichaan gaa sana boo'e hafi yaada dhoommayyuu waan bilaan ta'a nan dhiisa gar malee gaafa boo'uti na duukaa kaatee yaantu na duukaa kaatee. Isheen hojjettu manaatti na duukaa kaatee gaafa akkas man barbaade lafa na qurabe man barbaade asan fiigee achan fiigee eessumni qofa mana jiran isaan halkan sa'aatii 4-5 booddee galu mana farmaasiidha. Nama na gargaaru hin qabu dhiirri nabichaan mana jira nan barbaade ol fiigee gaafa fiigee jedhu akkasan gadi fiigee ofuma waan na geessas hin beeku gadi man fiige gaafa ga fiiguu du'ee ciisa lafa maal godhaa qabattoo fuudheera qabattoo kanatti funyootti dheera isheetti funyootti dheetu aqeessa funyoo isaa itti hidhate qabattoo gubbaatti hidhateetu funyoo morma isaatti hidhateera. Waaqa lubbuu isaa hambisutu anamman barbaade sila du'ee hubaduu danda'a hamma ulgeefsi kun kallattii sana isa hin dhanneen isa booddee gaafa naqu hin ciise du'ee baqa hin du'ee ciise nan iyyee gaachuu dhabadhe nan iyyee nan maraadhe jetti baqa. Amma gaasii akkaan jajjabaadhee irra bu'ee reebee gara feerraa ka'usan amma dadhabee gaamma gaa isa gochuu gatii du'eef nan iyyee bakka awwaanin iyyee du'ee obboleessa koo du'ee haadhoo koo du'ee wayyoo umma guddise isuma koo biyya jiran nurraa fagoodha manni farmaasii fi manni keenya fagoodha gargar namni naa jirmatu hin jiru achi ollaan natti nam'anii haadhoo koo du'ee achi booddee wasasa naa qabaan jedha wasasa asii kan miilanni kan mataa naa qabnatti nam'anii warri ollaa dhufanii fuunee maatti tolgashine. Maatti tolgee gaafa waan jennu indagana fuunamatti ciibsine du'aa samatti ciibsine bakka. Du'aa ma keessa ciibsine lubbuun isaas kee jirti. Hamma isum koo farfattanii egaa yoo isaan dhaqee isaa waam isaanii mooxinnoo nuti isin eekamaltu ijoollee isaanii jennee guddannee wanti jedhu duukaa nu gara waan fe'ee isaan guddise. Nan sodaadhee qe'ee waan waqqaa gideen du'ee nan sodaadhee aggeeffannaa afur isaa keessa jira. Maal isaa keessa jira du'aa isaa fuunee ciibsine hin teenye gaamma hin teenye iddoo tokko bullaa. Uffannisee ture gaawansa. Uffannisee ittiin citeen jedhaa jira. Ofiin ittiin cite finnichi. Eenoo achi uffanniseetu inni akka sol yaabee uffanniseera. Inni maal godhaa isa funyoo ofitti godhateera. Qabattoo achirratti hidhateera. Ol yaabee funyoo fi qabattoo gidduutti citte. Ishee citee ittiin lafa ciisan. Kun egaa erga inni gooftaa fudhatee erga inni fayyadame otoo inni hin fayyine.
Maali ganaadha yoomuu baree gooftaa fudhate ennoo ganaadha. Ennoo gara gooftaa fudhachuun isaa ganaadha. Ufin beekoteet fudhata gooftaa. Tuutti inni sin dhaga'u uumaaf iyyuu galee gooftichi yeroo sana. Mataa keenyaaf iyyuu ani ofii koo fi nan dhaqe malee isa dhugaati gaa kun nan dhaqe malee ofii koo wallee lixee dhaqee ni gaa sodoosisaa guddaa kanatti waaqeffannaa. Dhaqee lixee malee anumtuu waan isaan beeku naan galee naaf iyyuu ganaan seeraa baatu qulqulluu ganaan baradhaa seera waldaa ganaan baradhaa naaf iyyuu galee waan isaa. Naaf ammanni gara gooftaa miti amma itoo nagaaf dhukkuba keessa jira malee utuu itti himne dhaga'u hamman dhaga'e iyyuu itti himu. Si'a lama uffannise jechuudhaan si'a tokko akka uffannise dhuga ba'umsa keessatti nuu kenneera yeroo darbe. Inni uffannise kuni isa kanadha inni dhugaa ba'e sun. Isa kanadha. Isuma uffannise kana inni uf beeku gara sana. Isuma dhugaa ba'e sana inni uffannise sun. Isa waaqni gargaaree irraa fayyee isa booddee wajjin jirra wajjin gallagaa waaqna gargaaru ananisi namarraa shaakalluu qabnu akka kadhaa kan jedhu jiru godhanne walduma teenyee galla kun dhugaa dhagaa waldaa ceeboo ofiis miti hundumti yeroo isaatti godhamee waaqayyo yeroo isaatti godhamu basaayyoo jechuudha. Waldaan wanti faarfannu kun intala galataarraa faarfannee gallaa kanaachi akkaataa kadhaa akkaataa waan beeknu hin qabnu gaa walum dura jiran bargee beekuu danda'u warreen duraa hungaruu waan beeknu hin qabu. Isa booddee hamma danda'etti jechuudha bara 81 keessa ni jedhu kuni inni dhugaa bayiraa yaada amma bara sana keessa ka'achuu jalqabne gaa kuma kootii fanatu jechuudha. Inni beeku ka'achuun jalqabe humaatiin beeknu gaa wanta inni darbe keessaa tokko otoo ka'achaa jirruuti ka'achaa jiru gooftaa fudhan jedhee waan beekuu qabu calmeen kaadhan ture waan bira dabarree gaafa waaqa nu ilaalu gaafa gooftaan nu mil'atu utuma ka'achaa jirruuti gaaf tokko jechuudha. Ammoo kan taatee jiru ammoo ganaadha. Wanta baay'ee kan ganaadha. Ammoo utuu ka'achaa jirruuti halkanidha. Hin kadhanne. Achi booddee waan argeen beeknetu gara koo dhufanaanis. Ijaan argeen beeku gurraan dhaga'een beeku. Nama akkas ta'us argees hin beeku dhaga'ees hin beekunis. Kun immoo dhugaadhaa natti dhufa waatu. Iddumaan jilbeenfadhuuti lama taanee jilbeenfanna gaa. Akkasii waan akka qooxii wayirra lafna waan ol ka'arra lafna amma waan hin beeknetti dhufee idduma jilfadhu na kaase gaafa na kaasu humna inni irra bu'e jetti natti humna natti bu'ee hin beeku waan hin beeku mana keessa na fiisse innoo sadni bira ka'e qooxiitti tol ba'e Olkaba nabsee haadha kee ol qaba allaattiin saggoosii yaabbatte allaattiin saggoosii naan jedhama iyyee allaattiin saggoosii yaabbatteedha. Achi keessa anammatu as fiigan kiiloomeetira naannoo meeqa fiigan ture hamma achi keessa fiiguu jiruuf hin beeku. Waaqatu humna naa dabala ture humna akka wanta isa gargaaru waan hin beeku reefuu turee naa gala malee. No otoo kanaan deemaa jirru humnaa dhufee ka'achuun jalqabee sadarkaa kaa'uun jalqabee inni immoo daganaa utuu kana jedhaa jiru utuma afaaniin hin amaniin isanni barumsa isa booddeedha. Wanta inni raafatee utuu hin beekin darbeedhaan beekuu waan ta'eef dubbachiisuu hin danda'u kana hin agarreessu waan ta'eef yeroo barumsa utuu sammuutti utuu jiru kan godhatu waan ta'eef. Egaa manni is keessa naa dhufee waaqayyo nu gargaaree utuma isheen maqaa seexanaa waamu suni dhaabachaa dhufe. Maqaa seexanaa waama gaafatti ka'u dhaabachaa dhufee ubbaraa dhufee gaafa dhiqachuu jalqabee san durii fi kooti mataa isaa irra miicuu jalqabee anis egaa jajjabaachaan dhufeenis egaa waa'ee gooftaa jajjabaachaan dhufee uummanni keessa galee jechuudha keessa galee ana nu baadhee dhufee baqa naa galee utuma inni ijoollee dhagaa hangafa isaadhaa qotisuu kodhaa qaamni isaa baay'ee qal'oo dhumaadhaa utuu bifti isaa deebi'aa dhufe fuulli isaa kun akka namaatti deebi'aa dhufe utuma gara nama eenyaatti dhufe egaa ubbaree waan an godhu naa deebisee akkaan gaafa waatti dubbadhu jedha kun akkas jedhamte kan biraa dubbata dabarsee kan biraa nan argaaf gaaf immoo kan sin jedhamti dhageessuun jedhaan in kolfammoo kakka innatti kolfa yesuus waan godhu wallaalaqa utuu akkatti taphatamu utuu akkatti wajjin rakkadhu waaqa nu gargaaree guyyaa gaafa humni sun irra bu'ee kaasee gaafa inni sirra dhuftee allaattiin si yaabbattee maaloo dhaqee dhagaa afaan kanaa isaa gaafa sana gaa maal akkasii dubbataa hin beeku waan dubbatu sun haasa'u hin beeku waan ta'eef takka gaa sana ija isaa baay'inatti fakkaata akkatti dubbate eegas tokko lamaan gara mana sagadaatti hin dhaqee hin fudhatee kiristoosiin hin fudhatee wantoota baay'ee dhagaa waan ani intinsaa keetti arge immoo iddoon turaatu sana iddoonni waan ani kana utuun kaasee dabarre tokko
bakka inni dura wal ga'ee taa'aa turan sirnaa dubbataa ture na gaafa tisaa kana waraabnu nannaqe iddoo sana geesse kana keessa buusee darbuun barbaada acha naqe gaafa naqu waan yaadadhu maal naan jedhe iddoo sana ga'e ani naqu ati iddoo sana dhaqinaan jedhe illi xu'eedhe maal taateen jedheen maal taateen naqu dhaqeeti naan jedhe. Sodaatee yoo dhumatti moo isuma lagichatu adeegaa yoo machi geessu waan tokkotu wanta mataas naannessu wayi godha iddoon jedhu sun lagichi boowwaan sun waashaan sun jechuudha. Waan akka mataa nama naannessutu jiraachi keessa inni achi baga'ee akka kusachi wayii ta'e fakkaata anoon dhaqu darbii naan jedhe darbee egaa asiin gadi bu'ama kana keessa galgalama anoo qoymes amma gooftaan si hiikee kana booddee maal taataa miti qoy bakka amma hiikamtee ittaan jedhee amma nan dursee maqaa gooftaan jedha animtuu natti dhaga'amaa jira akka waa tokko keessa jiru natti dhaga'ama nan dursee abboomaa lixe egaa dursa isaa na dura deeme isatu waraaba egaa dura lixe baqa waraabii kottu jedhe utuma abboomu lixe baqa iddoo sana egaa waaqni gargaaris keessaa waraabnee baane waa'ee maraatummaa isaanii waan dubbadhee fixu miti tokko lamaan gaaf tokko dabaloon barbaade immoo manni manatu maragamaa jira yooti manu besi ko jechuudha maslaalii fideedhanii maanu itti hojjechaa oollee iddoo maslaaliin kun dhufe beeka xinnoo sammuu jira roosan sammuu jira waan ta'eef iddoo maslaaliin kun dhufe beekan waan humnas dafees waa hojjechuu waan danda'uuf geessinee itti ilaali maslaalii kana iddoo ergifannee waan beekuuf geessinee itti ilaali innoos maslaalii geessu kana achi geessee maslaalii baatee lakunoo lamma wanti kata amma mana kanatti kan manni irraa fagaatu manotonni gidduu jira malee amma mana guddaa gama kana jira amma fooqii kanaadha mana muraasa tokko gidduu jirti isa achi dhaqu kana maslaalii baatee katama kanaan naa oole asiin gadi bu'ee gamarra naanna'ee maslaalii kabaatetti naannaa oole guyyaa guutuu barbaanne dhabne inni maslaalii baatee naannaa katamaa keessa nan barbaade kan wanta irraa fadhee darbe yaada deebi'e nan barbaade achi booddee nan dhabe maslaalii guyyaa guutuu katamaa keessa naannee baatee olii gadi naannaa oolee waaqa badii isaa hin qabne maslaalii kan galgala fidee dhufa maali aan jedhe eessa olte dhufte si barbaadan olee miti jedheen maali yeroo isaa gannadha ana maslaalii fudhadhee baay'innaanii ciroo keessaa ol ba'eessa haadha keetti geessitaa kaayii lafaa naan jedhee na duukaa bu'ee naannanii karaa jalli fadheen goddarra ba'ee hoteen eegota akkasii jedhaan jedheen lafa keessaa ol natti ba'ee ufee sammuutti deebi'ee maalan godhee lafa keessaa ol ba'eetu saara keetti geetta kaayii lafa naan jedhee na duukaa bu'ee kana booddee gaafa na duukaa bu'ee gaafa jedhu taane irraa baqadheen goddarra naanna'ee hoteen goddarra naanna'ee kanaaf anne chirra naanna'ee akkatti geessu dhabeen dhufee naan jedhee eessa ol ta'e kunoo baadheen karaan dhaqu barbaadaan oolee chirra ol deebi'ee sammuutti hin jiru. Achi booddee harka lafa fuudheen lafa keesseen harka korra kaayee kadhadhee amma yoonni humna na caaluu jalqabe reebuuttan ka'an gaafa nutti fatu reebuuttan ka'a qabatoo tokko isumatti hin fixani qabatoo dhugaa qabatoo mudhii tokko isumatti tuumuuf isumatti. Amma lafa waashaa yeroo dhaxxansa dhiyoodha miti dhaquun keessan achi. Waashaa lafa naannoo waggaa lamaadha miti laata naannoo waggaa lamaadha. Amma yoo achi wal geenyee dhanaa jiratte yaadda achi geessutte yaadda. Ammas seexanni wal geenyee achi kan diigamuu danda'u yoo namanichi dhaabatee iddootti achirratti ifate bichaadha ammas. Yoo barbaachisaa ta'e naannoo sana keessatti reefu waldaan yoo kana waldaan mul'angal naannoo sanatti dhaabateera naannoo sana jechuudha. Achi namuu namni jaalala hin jiru. Wal geenyee namuu nama jiraata achi. Akka jiru waan kanatti mirkaneeffadhee gaafa dhaqu isatti dhaga'ameera. Isa duruutu godhaa turetti dhaga'ameera waan ta'eef ani immoo gisanichi inni akka kusachuu wayii godheera isa gaafa sana loleera achumattuu. Gaafuma sana yoomuu. Gaafa sana loleera isa. Indaganaa maali akkun homaa miti jedhanii ofii koof nan dursee gaadhuusa yoo ta'e narratti ta'uu waan fedhee nan darbee duras waaqni gargaaraa ture waan ta'eef boodee nan abboomuutti ka'ee loluutti ka'ee abboomaan keessee amma iddoon sun akkuma mana gaafatte iddoon sun ammayyuu qabama boowwaadha inni dhaqeetti gooftaa waama. Isaan fammuu lafa galmaadha iddoon sun ammoo tolchee geesseetti waatu dhufa gara sammuutti wanta sammuu lafa namaa naannessu lafa namaa maru jira bakka sana ammayyuu naa jechuudha. Namoonni isaa ol jiru waachi naqu laddisuun qubaataa taa'aa namni ittiin bu'u amma raatu jiru dhuma yaada iddoo sana bakka.
Waaw. Ammarra yeroo seexana baaftu qabattoo marreebdamoo akkan gootu. Galanni waaqayyo haa ta'u. Isa seexana qabattuu arreebuu waaqayyo bara 82 naannoo amajjii bultii 9 gaasii kaasee narraa dhaabee waaqayyo. Maaltu ta'e gaafa sana? Amajjii gaa bultii 82 amajjii gaa bultii 9 tokko waldaan dargee tokko jira duuba iddoo inni jiru garasiin dargee kan jedhamu waldaan mutii keessaa waaqeffatamu tokko jira ture. Mucaa tokko wajjin barataadha wajjin hin barannaa kottuu lallabee sin beeku waldaa irratti takkuma lallabee hin beeku mee kottuu waldaa keenya kottuu naan jedhe mucaan wajjin baranna tureeyyuu achi dhaqee tananii gaafa achi ga'uutii wangeela baadhee naqa gaafa bara 8 tokko bultii 9dha amajjii jechuudha dhaqee gaafa achi gaafa hin ga'u lallabdaa naan jedhe hojichi uni xinuu dubbifanne waan lallaban beennu hin lalla akkatti dhiise jechuuti lallaban jalqabaa gaafa lallaba jalqabu mucaan tokko ji'a 9 dargaggeessadha ji'a 9 guutuu kan maraate kun dhugaa dhagaa mucichi na fuudhee deemee addunyaa jedhama ji'a 9 guutuu kan maraatetu gaafa ni lallabu kutaa bafachuun beeku kutaa wangeela jala galagachuun beeku jala gashee itti sutuun beeku fayyima isaan dubbachuu jalqabe yeroo jalqabaatiif kan dubbachuu jalqabu maaltu naa kennama raajii isaas boqonnaa 61 akka isoon dubbise naa kennama isin beeku isuma banadhee 61 boqonnaa 61 raajii isaas isarraan jalqaban ture hin beeku namni ji'a 9 maraatee maatii keessaa bahee jira bakkee ji'a 9 faasaa fixeera ani kan lallaba kan waan dubbadhu ol kaasee humna tokko na dubbachiisa afur gooftaan irra jira sedhu kana isarratti afaan kun guutuu lallaba maadhannisi afur waaqayyo gooftaa anarra jira sagalee misraachoo warra gaddamootatti akkan himuuf waaqayyo na dibeera warra garaan isaanii cabee akkan fayyisuuf warra hojii warra booji'amaniif gadda warra booji'amaniif gadhiifamuu warra hidhamaniif hiikamuu akka labsuufi ni na ergeera sadhuqa kan dubbisan ture humna guddaadhaan utuu gaa dubbisaa jiruuti mucaan kun mataraasuu jalqabechi keessaa inni dhufe alaa ol gala achi booddee maal godha akka warra ammaa waanii maal jedhu isaa ijoolleen kuma barattu kuni sana marukutu baran kana maal jedhamanni kaaraatee akkana dhaqa akkana ta'a achi booddee gaafa sanaa guyyaa jalqabaati amma gaan jedheen maqaa isa hundumaa danda'u maqaa Kiristoosin si qabeera amma kootti ciise danan jedheen kun dhugaa dhagaa yeroo jalqabaatiif ሀና ማለፋትን ጀራ ጋር ሰነኒ በጌታ በኢየሱስ ስም ከዚህ ሰዓት ጀምሮ አስሬሃለሁ የት ሞት አትድም አሟቱ ነረጀራ ማሊያን ቤት ጋር ይሮጀል ቀባት ጋር አስሬሃለሁ የት መታችልም አታመልጥም በኢየሱስ ስም ይጃል የከታ ፋና ማለት ነን አበባን ቱር ለጥናን ፈጪስ ጂሰል ጉቱ ከን አትከስ ጪሳ ቱረ ሀይት እንጀል ቀበቹ ለጋ ደቢያ ማቲፍ እየመራቴ ሰይጣን አስአበደ እየመራቴ አንሱ ዋና ራርገ ጋባስ እንበቁ ዋኒ ቀበቶሬ ሁምበ ጋር ከዝጎቹ ሲንበቁ እየመራቴ ሮጀል ቀባቲፍ ተረከሳ ወጋ ጀሰል ኩስተኛ ከሳቲ አፍራማ ኩ የከሳ ባ ጫላኔ እየመራቴ ማልፈከ ቀበ ማልፈከ ዱባቴ ማልፈከ እትዱፌ ቀበ ይመቴ ከሳ ባ argaggoon kun na yaadadha nama umurii isaa 16 gadi miti na yaadadha amma ammaatti bifa sana yaadadha guyyaa sana jalqabee gaa waa'een qabattuudhaan na baree bu'u nafe waaqayyo faagalatu hin dhaabate qabattoree hin dhaabate amma seekaan akka kanadha amma ilaachi jirtu mu jechuu jalqabeera gooftaan haa eebbifamu baay'ee namatti tola akka kanatti karaa daandii kanaanii sanarraas anis qabattoorra reebuurraas fayyeera kun barasana jalqabee gasin ammaatti bakka isheen dhaabattu bakka isheen galtu iyyuu ka adamsinii godheera goofta maqaan isaa eebbifamu ijaa itti baate jechuudha ijaa baqa waaqumtime dhugmadha amma isheen gubee waaqa gubee nurra karaa naani badaasaa naratti gara fuula kanaani badaa naratti hin hojjenne waaqni gargaara jechuudha duruma kaasee miidhama fuula kanaa badaa hin qabu
gooftaa mutti na gargaara jechuudha. Akkuma jedhu maatiin keenya akkuma Kidaanuun duraan kaasaa ture maatiin keenya wal qabatoodha. Haati koo faati isaa dhagaraa tokkodha abbaadhaanis tokkodha. Haalli jiru dhufeera gara mana keenyaa iyyuu haalichi dhufeera. Narratti waa gochuu hin dandeenye malee mucummaa kootu kaasee jechuudha. Waaqayyootu dursuma eegicha naa godhe malee isas jabina koomiti isas gooftummaatti duraan dursee eegicha naa godhe sammuu kootu waa gochuu hin dandeenye maalan beekuunas godheera ta'a. Hin beeku sanis eeguma gooftaa bareenii fudhadhee nu bareeni malee yoo waan godhe qaban mataa sana irratti yeroo sana jechuudha. Gara qe'ee dhufee haadha koofaa halkan tokkotti hoolaa sadii qalchiisee jira. Halkan tokkotti bifa hoolaa bifa sadii haadha koofaa bira dhufee achirratti akka isaanii warri keenya soora godhaniif bifa hoolaa sadii halkan qalan godheera. Ani sana barraas nyaadhee dhugeera. Isa keessa sirmaadheera. Maal akka inni godhe maal hin beekamani. Natu egatii makkasaa sammuun koo dhiibneeffanni hin beekudha malee yoona karaa gara garaa irratti miidhaa gaggeesseera. Kiristoostu ariifatee barkata isa achi qaban baadhellee miidhamoota miidhamne wanta gara garaa lakkoofsan qabne jira. Harki gooftaa rifeechi keessaa nu baase. Nu argate waaqayyo barbaadu argate malee miidhama gara garaa miidhama lakkoofsan qabne mudate waaqayyo fagalatu isa booddee buleessi keenya gaa anirraan adda ba'ee eegani fayyee ubbaree booddee eegani fayyee ubbaree manatti dhiisee irraa adda ba'anii wanti adda ubbaree danda'e jechuudha. Ubbeekee hundumaa gochuu danda'e kaachuu danda'e hundumaa eega baree booda fayyaa nagaa godhatee booda an akka tasaa mana isuma kootti isa dhiiseen nan ba'ee waamicha waaqayyooti gaaku waamichi waaqayyo naga'e naani akkatti baadiyyaa kee deemee wangeela lallabuu ufee waamichi naga'e galgala ka'achaa bullee isa jennee buleetti isaa tokko fayyinee jedhamti ishee jennee buleetti keessummaatti godiidhaa dhuftee jirti. Buleetti hojjettuu mana ayyaantu baadii inni ka'achaa bullee buleessaa halkan guutuu ka'achaa bullee jechuudha. Iddoo raafnu sana keessatti ka'achaa bullee buleessaa waaqayyo waamicha naan ga'e akkaataa addaati kan sana dhiisee gadi ba'u godhe waaqayyo isa booddee gaa Kidaanuu koo achitti dhiiseen ba'e ani baadiyyaa keessa qajeeshee mana abbaa kootti galannaan mana barumsaa xumureera barnoota 12ffaa 12tti xumuree 81 keessatti xumuree isa booddee nan galanna na furu waaqayyo na dhoowee baadiyyaatti galee baadiyyaa keessa deemee nan jalqabe gaa wangeela babal'isuu nyaanni jiru uffanni jiru gaafa jiru Kidaanuun laqamtetti hafee maacisaa tokko liqee kiraayeffatee achitti galee gaachi ba'e immoo na booddee ba'e gaanni baqaamuuf danda'ate waaqni gargaaree amma yaa'ii Kidaanuu wajjin dhaabachuun koo sin hafee wal'aansisuu dhaabachuun koo sin hafee anis nan fayye achi boodanni mana citaa kiraayeffatee hin galee achitti soomaaf seera jalqabee achitti namoota muraasa walitti qabatee achumatti naannoon sun naannoo manni haadha manaasaa fuudhe kanadha iddoon sana mana kiraayeffatee achitti galee hin jalqabee soomaaf seera jalqabeen yeroo rootti achitti wajjin nan kadhadhaa. Wajjin ka'achaas ture achitti darbee nan dhaqee hundaan dhaquun kaanii baadiyyaa irra deema yeroo sana waldootii walitti qabuu namoota walitti qabee nama 2 5 nama 6 walitti qabee wangeela lallabuu kati baadiyyaa irra sokkee Kidaanuun laqamtetti hafee anachi baadiyyaa keessan qajeelee waaqa isa gargaaru gaa utuma jedhu gara sinodosiitti siqee taa'ila jalqabee utuma jalqabuu utuma dhutti gara inni gara damdulatti fudhatame nigaa sokkee uf danda'ateen eega inni achi uf danda'atee ba'ee booddee akka Kidaanuu fa'i mirkaneeffadheen taa'ee gaane bakka waaqayyo fagalatu gargaaree galanni waaqayyoof haa ta'u kan nuyi wajjin turre Pastor Olkabaadha. Pastor Olkabaan immoo yeroo obboleessi keenya hojjetaan wangeelaa Kidaanuun maraatuu ture nama ija isaatiin arge gurra isaatiin dhagee isa tajaajilaa turen isinii qabadhee dhiyaadhe waaqayyo isin haa eebbisu torban biraa sagantaa biraatiin wal agarraa baay'een isin jaalladha. Fakatule, kabirmatu dabamule, fakatule fitafi firri, sidi sende mwani, kadia.